Daawwannaan yuutuubarri beekamaan Ashoo Speed Itoophiyaatti taasise sadarkaa addunyaatti xiyyeeffannaa guddaa argateera. Keessumaayyuu hordoftoonni isaa miliyoonaan lakkaa'aman tamsaasa kallattii liiv istiriimii fi miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan hordofaa akka turan ilaalcha Itoophiyaa fi Afrikaaf qaban haalaan jijjiireera. Daawwannaa Ashoo Speed Itoophiyaatti taasise kan gabaasan miidiyaaleen idil addunyaa garaagaraa garee gurguddoo sadiitti qoodamuun ilaalamuu danda'u. Sadarkaa duraatti miidiyaalee teekinooloojii fi diijitaalaa qaban yoo ta'u, daawwannaa Ashoo Speed Itoophiyaatti taasise hordofuun qabiyyeewwan baay'inaan ilaalamuu danda'an yookaan vaayiraal ta'an taatee isaa keessaa filachuun gabaasaa turaniiru. Miidiyaan deegzertuu addunyaa irratti oduu taphaa fi namoota dhiibbaamuun beekaman gabaasuun beekamu simannaa Ashoo Speed Finfinneetti taasifamee fi qabiyyeewwan bashannansiisoo inni dabarsaa ture irratti fuulleffachuun gabaaseera. Miidiyaan diraamaa alert jedhamu ammoo sochii daawwannaa Ashoo Speed aadaa Itoophiyaa beekuuf tattaaffii taasisaa turee fi haala sochii hordoftoota isaa bira ture dabarseera. Miidiyaan short skiidaa jedhamu ammoo daawwannaa Ashoo Speed Finfinneetti yoo shubbisu uffata aadaa uffachuu fi qabiyyeewwan aadaa Itoophiyaa wal qabatan irratti hirmaate hordofuun dhiyeesseera. Gama biraatiin sadarkaa lammaffaa irratti dhaabbileen oduu addunyaa fi miidiyaaleen biyyoota ollaa daawwannaa Ashoo Speed ajandaa isaanii duraa taasifachuun gabaasaniiru. BBC News Afrikaa Diijitaal filannoo diijitaalaa isaan daawwannaa Ashoo Speed biyyoota Afrikaa fi Itoophiyaa keessa deemee taasise dargaggoota biratti kaka'umsa uumuu isaa gabaasa gabaabaa fi viidiyoo maxxanseera. Miidiyaan addunyaa biyya Turkiyyee TRT World jedhamu akkaataa Itoophiyaan imala Ashoo Speed itti fayyadamuun addunyaatti itti beeksiftee gabaaseera. Citizen TV fi miidiyaaleen Keeniyaa biroo daawwannaa Ashoo Speed Itoophiyaatti taasise dhiibbaa guddaa Afrikaa irratti qabu bal'inaan gabaasaniiru. Dhumarrattis miidiyaaleen hawaasaa dhiibbaa guddaa uumuun beekaman daawwannaa Ashoo Speed Itoophiyaatti taasise daawwattoota miliyoonaan lakkaa'aman biraan ga'aniiru. Miidiyaaleen hawaasummaa Deelii Laawudii fi Paabliikii fuula X isaanii yookaan Tiwutarii fi Instaagiraamii isaanii irratti sochii Ashoo Speed Finfinnee keessatti hordoftootaan marfamee jiruu fi aadaa Itoophiyaa wayita beeksisu viidiyoo hedduminaan daawwatamaniin qoodamaniiru. Miidiyaan Kompleeks jedhamu kan oduu bashannanaa fi aadaa dhiyeessuun beekamu imala Ashoo Speed Afrikaatti taasise akka taatee guddaatti gabaaseera. Gama dippiloomaasii aadaatiin uffannaa aadaa Itoophiyaa uffachuun nyaata aadaa nyaachuu fi ilaalcha qajeelaa mul'isuun isaa turizimii Itoophiyaaf beeksisa guddaa ta'uu miidiyaaleen gabaasaniiru. Ashoo Speed Awurooppaa qofatti osoo hin taane Afrikaa keessattis keessumattuu Itoophiyaa keessatti jaalatamummaa guddaa qabaachuun isaa kan nama dinqisiisu ta'uun ibsameera. Dhumarrattis imalli Ashoo Speed gara Itoophiyaatti taasise ajandaa siyaasaa caalaa miidiyaalee bashannanaa fi teekinooloojiin xiyyeeffannoo olaanaa argachuun isaa filatamaatilee miidiyaa hawaasummaa fi dhaabbilee oduu adda addaa irraa argame ni mul'isa. Kun gidduu baayogiraafiidha.